Ashama akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya. Nagaa Waaqayyoo bakka jirtanitti sinaa qaqqabu. Har'a sagantaa addaa isinii qabannee dhiyaannee jirra. Sagantaan keenyas seenaa jireenya gabaabaa luba Dooktor Bal'inaa Saarkaa sirna gaggeessaa isaanii irratti barruu mata duree In Loving Memory of Reverend Bal'inaa Saarkaa 1934 up to 2022 jedhu afaanota sadiin maatii isaaniin barraa'e. Nuti immoo kan kutaa afaan Oromoo isin biraan geenya. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Lubni Bal'inaa Saarkaa gaafa fulbaana 12 bara 1941 godina Wallagga Lixaatti kan argamu magaalaa Boojjii Birmajiitti dhalate. Naannoo dhaloota isaatti maqaan addaa Ammummaa Heennaa jedhamuun beekama. Lubni Bal'inaa Saarkaa haadha isaa Jabanee Lookoo fi abbaa isaa Saarkaa Daannoo irraa dhalate. Tajaajilli luba Bal'inaa kan jalqabe erga mana barumsaa sadarkaa lammaffaa mana barumsaa Swiidin Miishin magaalaa Najjootti argamutti baratee mana barumsaa leenjii barsiisotaa Adiwaayitti erga waggaa 3 leenjii fudhatee booda barnoota isaa kana erga xumuree booda mana barumsaa Swiidin Miishin Najjootti argamutti barsiisaa ta'e. Turtii Najjootti qabaate kana keessatti lubni Bal'inaan Aadde Baachuu Itayyaa waliin gaa'ela dhaabbate. Gaa'ela isaanii keessatti Waaqayyo ijoollee 6 isaan eebbiseera. Booda irras obbo Bal'inaan Daarekteera mana barumsaa Makaana Yesuus baadiyyaatti argamtu kan waldaa Makaana Yesuus ta'anii hojjetaniiru. Bara 1972 kaasee hanga 73tti waldaa Makaana Yesuus Naqamteetti tajaajila dargaggootaa fi abbaa wangeelaa ta'uudhaan dargaggoota barsiisaa, hafuuratti guddisaa fi tiksaa akka hafuuraatti jaataniif gumaachaa ture. Sadarkaa barnoota isaaniitiinis lubni Bal'inaan carraa barumsaa argateen bara 1974 hanga bara 1977tti mana barumsaa Makaana Yesuus Seminaariitti teoloojiidhaan dippiloomaan eebbifamaniiru. Bara 1981tti waldaa Makaana Yesuus Inxooxxootti keessaa hafuuraa ta'uudhaan muudame. Utuma akka lubaatti tajaajilaa jirus amantoota waldaa keessaa jirutti wangeela lallabuu humna hafuura qulqulluun tajaajilli milikkitaa fi dinqiinis tajaajiluunsaa mul'achuutti ga'e. Utuma mana barumsaa Makaana Yesuus Seminaariitti hin eebbifamin duras lubni Bal'inaa Saarkaa Daannoon nama sagalee Waaqayyootiin guutee fi beekumsa macaafa qulqulluu inni qabu gosa isaa irraa adda godha ture. Lubni Bal'inaan aadaa sirna waaqeffannaa waldaa keessa jirutti nama hin quufne ture. Kunis sochii hafuuraa rivaayivaal yookiin sochii kaarismaatik jedhamuun beekamu kan humna hafuuraa qulqulluutiin dinqii fi milikkitni baay'een keessatti raawwatamuuf nama gara jalqabaa ka'e jechuun ni danda'ama. Yoo tajaajilli isaa fayyina irratti baay'ee kan xiyyeeffatu ta'es lubni Bal'inaan dubbii Waaqayyoo qorachuu fi tajaajila immanii kadhachuus nama salphisee ilaalu miti. Gaggeessummaa isaa jalatti baay'inni namoota amananii fi duukaa buutuu Yesuus ta'anii baay'isee dabalaa adeemaa ture. Waldaan ijaarames ta'ee dunkaanni dhaabbates baay'ina namoota saffisaan dabaluu kanaa wajjin wal madaaluu hin dandeenye. Tajaajilli lubni Dooktor Bal'inaa Gooftaaf kennan walumaa galatti tajaajila gurguddaa 3tti qoodamuu ni danda'a. Tajaajilli guddaa inni jalqabaa Gooftaa karaa tajaajilaa isaa raawwatee tajaajila fayyinaati. Bara tajaajilaa isaa kana keessatti Waaqayyo karaa luba Bal'inaa namoota lakkoofsi isaanii baay'ee fayyise. Tajaajila fayyisuun isaanii kunis waldoota amantoota Itoophiyaa keessaa fi ala jiru biratti akka baay'ee beekaman taasiseera. Tajaajilli inni guddaan lammataa adda ta'e immoo tajaajila hafuurota hamaa baasuuti.
yooma tajaajilli kun isa dura taasifamaa tures karaa luba bal'inaas Waaqayyo namoota baay'ee hiike. Yommuu lubi bal'inaan kadhatu yookiin gara kutaa tokkoo seenu hafuuronni hamoon ni iyyuu namootis ni kufu ture. Karaa tajaajila luba bal'inaas lubbuun kumaatamaan lakkaa'amanitu hidhaa irraa hiikame bilisas ba'e. Tajaajilli guddaan sadaffaa immoo kennaa raajii dubbachuuti. Hafuurri raajummaa Waaqayyoo luba bal'inaadhaaf kenne kan raajota macaafa qulqulluu wajjin wal fakkaata. Lubni bal'inaan akkuma Daani'el, Ermiyaas, Isaayyaasii fi namoota kan birootti mul'ata argaa ture yoo jenne itti kuuluu hin ta'u, sobas miti. Waaqayyo kennaa raajummaa luba bal'inaa keessa kaa'ee guddaa ta'uusaa kan argisiisu mul'ata Waaqayyo bara 2002 yommuu isaan biyya Jarman magaalaa Harmansberg turan itti mul'ise akka fakkeenyaatti fudhachuu ni dandeenya. Mata dureen mul'ataa kanaas bara ol kaafamuu fi badhaadhina Itoophiyaa jedhamee hiikamuu ni danda'a. በሆነ ሁኔታ በቴሌቪዥን ላይ የኢትዮጵያን 14 ክፍለ ሀገር ካርታ ነው ያሳየን። በክፍለ ሀገሩ ካርታ ላይ ሀገሩን በሶስት እኔ ያን ጊዜ አላሰብኩበትም፣ በኋላ ሳስበው በሶስት የኢኮኖሚ አቅጣጫ ላይ ነው ያስቀመጠልኝ። Ergaan kun kan itti mul'ate otuu isaan jilbeenfatanii waa'ee biyya isaaniitiif immanii kadhatanii bifa iskiriinii guddaa ta'een Waaqa irraa gara isaa dhufedha. Mul'atichis ergaa sagalee raajii wanta Waaqayyo biyya Itoophiyaatti waggoota 30 dhufan keessatti gochuuf yaade kan of keessatti qabatedha. Lubni bal'inaan nama kennaa baay'eetiin Waaqayyo irraa dibamanidha. Kennaawwan kana keessaa inni caalus eebuu isaan dibatichi dhaloota itti aanutti akka fufuuf qabanidha. Isa kana fiixaan baasuudhaafis lubni bal'inaan dhaabbata Divine Harvest International jedhamu kan lafa naannoo kaarimeetira 20,000 laatameef irratti hundeessuu danda'aniiru. Bakki kun hambaa dhalootaa akka ta'uufis waldaa kiristaanaa irratti ijaaree deemaniiru. Lubi bal'inaa dhaloota dhufuuf hambaa kaa'uu akka hojii guddaa ta'e hubatanii jiru. Bara dullummaa isaanii keessa illee sagalee Iyyaasuu boqonnaa 14 lakkoofsa 11 irra jiru ani amma iyyuu akkuma gaafa Museen na ergee sanaa cimaadha. Ciminatti, lolatti, gadi ba'ee ol galuuttis akkuman dur ture sanadha kan jedhu dubbatu. Mul'anni luba bal'inaa tajaajilli isaanii kan itti fufee gara fuulduraatti fedhii mana kadhataa addunyaa yeroo hundaa kadhatu. Yaanni kunis mana kadhataa Waaqa irraa kan waaqeffannaan otuu gargar hin kutin keessatti geggeeffamu irraa kan fudhatamedha. Mul'anni inni kan biraa lubni bal'inaan wiirtuu Divine Harvest International qaban. Bakki kun akka sochii hafuuraa yookaan revival hafuura qulqulluu kan namoonni ibiddi hafuuraa qulqulluu kan wajjin wal tuqaniif mijatu dhaabuudha. Lubni bal'inaa saarkaan fedhii isaan qaban kan biraas kennaa raajummaan kun akka guddatuu fi itti fufee addunyaa irratti tajaajilamuuf mana barumsaa raajotaa dhaabuuf ni fedhu ture. Inni kun namoonni kennaa raajummaa qaban sagalee Waaqayyootiin leenjifamanii fi kennaa isaaniin kun boba'ee fi eegamee tajaajila qulqulluu akka kennaniif tumsuudha. Guyyaa dhumaa isaaniitti mata dureen luba bal'inaa saarkaa gooftaadha. Tajaajilli isaaniis jireenya isaanii ture. Lubni bal'inaan
jireenya isaaniitiin nama fiixaan bahe biyya lafaa kana irratti kabaja baay'ee kan argatanidha. Garuu har'a yommuu jireenya isaanii yaadannu lubni bal'inaa sadarkaa bara jireenyaa isaanii guutuu mootummaa Waaqayyootti galuuf akka qophaa'aa turan filannoo isaan filataniinis badhaadhummaa isaanii Waaqa irratti walitti qabachaa akka turan yoomuu dagatamuu hin qabu. Waaqayyo Gooftaan jireenya tajaajila isaa luba bal'inaa Saarkaa akka aarsaatti waan fudhateef maqaan isaa haa eebbifamu. Ameen. Egaa dhaggeeffattoota keenya, seenaa abbaa keenyaa luba Doktor Bal'inaa Saarkaa barruu kanarraa arganne kan hangammaa dhaggeeffattan ture. Nutis gama keenyaan abbaa keenya luba Doktor Bal'inaa Saarkaa bara jireenya isaaniitti tajaajila hojii Waaqaa hojjetaniif Waaqni isaan haa eebbisu. Waaqni isaan haa eebbisu jechaa lubbuu isaaniis Waaqni haa maaru. Maatii amantootaa fi jaallattoota isaaniif jajjabina hawwina. Eebbifama. እንግዳ ነኝ እኔ ስኖር በዚህች ዓለም